warra agartee maqaa Oromoo wallootiin daldaleetiin agartee akkanatti diinagdee karaara dabsee nyaatu kana saaxiluudha qabna. Tokkoffaa ragaa qabatamaa wajjiniin dubbii qabatamaa ifa taate as nu baasa jala dalagnee irratti dalagnee ummata keenyaaf dhugaa jirtu as baasuudha qabna jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune hordoftootaa fi daawwattoota keenya hundi keessanuu ilmaan Oromoo kutaa 11dha. Hundi keessanuu kan keessaa fi alaa kan kaabaa fi kibbaadha. Kan biyya keessaa fi kan biyya alaadha. Hundi keessanuu salaamataa fi jaalalaa fi kabajaan kiyya isin bira haa ga'u isin jechaati. Har'a dhaamsa gaggabaabduu takkan isin qabadee dhufe sheer godhaatii wal hunda biraan gahaa garee adda addaatiif miidiyaa kamiinuu wal biraan gahaa ilmaan Oromoo wallootiif agartee yeroo ammaa kana waan deemaa jiru kana hundi keessanuu wajjin quba qabna. Waan kana agartee wajjin irratti hojjetuu qabna waan ta'eef sheer godhaatii wal biraan gahaa. Kanaafuu qabdii takka lama isinii kaasa kana hunda irrattu waliin akka hojjennu waliin akka irratti hirmaannu kabajaadhaan isin gaafadha jechuudha. Kanaafuu gaa maali qabdiin ani irratti isin dubbachuu barbaadu an Oromoo wallootiif yeroo ammaa kana agartee lolli akka deemaa jiru hundi keessanuu quba qabdan. Kanaafuu gargaarsi godhamaa jira. Gargaarsi godhamaa jiru kun karaa adda addaatiin godhamaa jira. Karaa agartee saahibaatiin karaa istiraaha taa'uutiin karaa agartee naannoo hojii jiraatanii karaa biyyoomaatiin karaa gandoomaatiin karaa naannawaatiin karaa aanaatiin karaa akka Oromoo kutaa 11tti gargaarsi godhamaa jira. Gargaarsi godhamu kun ummataaf bu'aa buusaa jiramoo maqaa ummataatiin daldalamaa jira. Kanarraa agartee irraa takka lama dubbachuu isinii barbaade. Kanaafuu gaa gargaarsi toora agartee biyya alaatii biyya keessaatiin karaa adda addaatiin kallattii adda addaatiin gargaarsi godhamaa fi jira jechuudha ummata keenyaaf. Kanaafuu gargaarsi godhamaa jiru kun yeroo hedduu gargaarsi bara dhufaa darbaan haa xiqqaatu haa guddatu godhamaatuma ture. Godhamaatuma ture. Gargaarsi sun garuu ummataaf bu'aa buusaa hin jiru. Akkamitti bu'aan buuse? Gargaarsi akka ummataaf bu'aa buusu irratti dalaguudha qabna. Akkuma agartee ummata keenyaaf lafa ol kaanee dhaabbanne gattaa'uu hin qabnu jechuudha. Haga ummanni keenya agartee bu'aa isaa argatee ittiin gammadutti ilmaan Oromoo kutaa 11dhaa warreen agartee ummata kanaaf garaa laafee ummata kanaaf gumaacha godhe akka itti gammadee ittiin agartee boonutti jechuudha. Ummanni Oromootis akka agartee isaan kana abdatee agartee irraa gammaduutti ilmaan Oromoo wallootis akka ummata kana argaa abdatee irraa gammadee ifaajeen isaan ifaajan kun guutuun akka agartee diidatti hin hafne irratti dalaguudha qabna. Kana eenyutu irratti dalaguudha qaba? Ilmaan Oromoo kutaa 11 hundi keenyaa irratti dalaguudha qabna. Kuni kiyyazimii keetisii miti. Kanaafuu toora garee adda addaa ijaaruudhaan online irra taa'uudhaan karaa masgiidaatiin daawaa gochuudhaan istiraaha ta'anii nama walitti qabanii guuruudhaan karaara ta'anii nama walitti qabanii guuruudhaan bifa adda addaatiin guuramaara. Bifa diyaaspooraa bifa gartee biyya alaa naannoo aalama tanarra namni bakka hin jirre hin qabnu rabbi nu barakachiise alhamdulillah. Kanaafuu bakka hunda teenyeetiin guuramaa jira. Dinagdeen guuran kun immoo ummataaf bu'aa buusaa jira. Bu'aa buusaa jiraas bu'aa buusaas hin jiru. Akkamitti bu'aan buusne akkamitti bu'aa buusaa jira. Warri dhugaan hojjetu bu'aa buusaa jira. Warri immoo agartee as keessa taa'ee maqaa ummataatiin daldalu bu'aa buusaa hin jiru. Kana hoo warra bu'aan buusne kana akkamitti irratti dalaguu qabna? Kana gaa anis atis irratti dalagnaa jala dalagnaa irratti dalaguudha qabna. Kana warra agartee maqaa Oromoo wallootiin daldaleetiin agartee akkanatti diinagdee karaara dabsee nyaatu kana saaxiluudha qabna. Tokkoffaa ragaa qabatamaa wajjiniin dubbii qabatamaa ifa taate as nu baasa irra deemna. Rakkoo tokko hin qabu. Sooshaal miidiyaa irra sheer walii goona garee adda addaa irra sheer walii goona wal biraan geenya nama sana ofirraa eeguudha qabna jechuudha. Nama akkasiisan. Nama maqaa namaatiin daldalu, nama maqaa biyyoomaatiin daldalu, nama maqaa Oromoo wallootiin gargaarsa guuree gargaarsa uummata walloo Oromoo walloo kana agartee karaara dabsee nyaataa jiru kana hundaa'u irratti dalaguudha qabna jala dalaguudha qabna. Kana irratti hojjetuun keenya daruurii nu barbaachisa, dirqama nu barbaachisa. Warri biyya alaati biyya keessaadha. Warri agartee kana garee adda addaa seenuudhaan online kamis taatu seenuudhaan bakka argartan hulaa kamuu seentanii diinagdeen kun eessa gahaa jira? Eessa deemaa jira? Maal hojjetaa jira? Eenyurraan dhufe? Garam deemaa jira? Jennee jala dalagnee irratti dalagnee ummata keenyaaf dhugaa jirtu as baasuudha qabna jechuudha. Kamtu ummata nyaataa jira? Kamtu waraabiyyi miila lamaa ta'ee nu nyaataa jira? Kamtu ofiisaatiin of qalaa jira? Hattuu ta'ee nu keessa taa'ee ofiisaatiin of qalaa jira? Eenyutu ofiin of nyaataa jira? Ummata akkasiisaniif eenyu dhugaadhaan dalagaa jira? Ummata akkasiisan gabbaasnee nama ofiin of nyaatu kanallee hattuu nu keessa taa'ee nu nyaatu kanallee ala baasnee saaxiluudha qabna.
garee adda addaarra feesbuukii irra garee adda addaan tiktookii telegiraamii karaa adda addaatti sheer walii goonee uummata akkasii san akka uummanni keenya ofirraa eeggatu. Gargaarsi uummata Oromoo Walloo kun dhaabbachuu hin qabu. Itti kufuu qaba. Uummanni kun bilisoomuu qaba. Lolli bara dhufaa darbaan irratti deemu kun nu miidhaa jira. Kana waan taateef bara dhufaa darbaan gadadoo boocha simachaan oollu agartee uummata keenya yatiimoota abbaa haadhiirraa dhume warra manni irraa gubate madoo keenyaan warra agartee rasaasa dhabe warra xiyyitii dhabe hunda isaaniitu bira dhaabbanne ambulaasii warra ambulaasii madoo itti kaafachuu dhabeef ambulaasiinis bitamuu qaba manni yaalaas ijaarramuu qaba karaanis banamuu qaba warra agartee manni jalaa barbadaa'es mannis itti ijaarramuu qaba madoon keenyas wallaanamuu qaba warri rasaasa dhabees rasaasa itti bitamuu qaba warri xiyyitii dhabees xiyyitii itti bitamuudha qaba kana hunda agartee gamtaadhaan hojjetuudha qabna jechuudha gamtaadhaan ol kaanee hojjetuudha qabna kana eenyutu irra hojjetaa nu hundinuu Oromoon kutaa 11 irratti hojjetuudha qabna kana karaa sooshaal miidiyaati dalagaa sooshaal miidiyaati dalagaa garee adda addaa seennee irratti dalaguu qabnu nama jala dalaguu qabnu irratti dalaguudha qabna kuni dalagaa Oromoo Walloo qofaasii miti dalagaa hojii agartee Oromoo tana hundaati jechuudha ka biyya alaa biyya keessaadha yeroo ammaa kana agartee warri sooshaal miidiyaa fayyadamtan kamuu feesbuukii telegiraamii tiktookii iimoo waatsaappii karaa hundaanuu agartee garee adda addaa seennee jala dalagnee dinagdee garam deemaa jira garam eessa deemaa jira wal jala dalaguu qabna warra dhugaan hojjetuuf warra dhugaan hojjennee warra dhugaan uummata kanaa dhaabbate warra dhugaan hin dhaabbanne adda baafannee hattuu fi gantuu adda baafannee beekuu qabna jechuudha gaafsan hattuu fi gantuu saaxiluudha qabnaa qilleensarra baasnee saaxiluudha qabnaa namni guutuun haa baru eenyummaan isaa haa beekamu namni of irraa ofaa eegu nama nyaatu san nama ganu san nama hatu san namni irraa ofaa eegu kanan isinii dhaamu dhufee ilmaan Oromoodhaa martinuu hundi keessanuu waliin irratti haa hojjennu osoo obboleessa kiyyaa hin taane obboleessa kiyyaa waan taane harka walirra qabatinaa bakka tanatti agartee bakka dhugaatti dhugaadha dhugaa wal bira dhaabbachuudha qabna jechuudha diinagdee yadduu kanatti guurramtee karaarraa dabsamaa jirtu guutuun dhaabbachuudha qabdi ka maqaa keenyaan daldalu kun guutuun dhaabbachuudha qaba namni dhugaadhaan nu dhaabbatu karaan godhamee fi karaan hundinuu haalli mijjeessame karaan godhamee haalli mijjeessame ummata bira gahuu qaba ummanni immoo gartee gabbuusee lafa gabbuusee hojii itti godhee bu'aa buusuu qaba ummanni Oromoo gargaarsi ummata Oromoo kun hundinuu ilmaan Oromoo itti gammaduudha qaba kan agartee mana araba kushina arabaa keessatti dararame kan mana arabaa dararame kan agartee akka itti fidan isaanumatu beeka garuu madaa wal caalti waan jedhamuuf ummata keenya gumaachaa jiran ummata keenya dhaabbate kana du'aayii godhaa fi ifaajjeen isaaniidha gadi bu'ee lafa bu'ee rikaardii cabsee ummata keenya gammachiisuudha qaba ummata keenya bira dhaabbate kana gammaduu qaban gargaarsa ummata keenya godhan kana ittiin gammaduudha qaban nyaatamanii diidatti hafuu hin qaban wilii deebitee namni nama gargaaruu rakkoo taati kanaafuu hundi keessanuu irratti hojjetuudha qabdanii sheer walii godhaa wal bira gahaa hundi keenya irratti haa dalagnu anarraa qabee hundi keenya irratti dalaguudha qabna nama gartee dinagdee maqaa Oromootiin daldalu guutu saaxiluudha qabna nama gartee dinagdee tana fuudhee keessaa fi ala wal jaaree karaarraa dabsu guutu saaxiluudha qabna saaxillee qilleensarra gadhiisnee nami guutuun irraa ofaa baru nami guutuun irraa ofaa eegu akkasitti irratti hojjetuudha qabna isinin jedha hundi keessanuu sheer walii godhaati garee adda addaa irra sheer walii godhaa wal biraan gahaa irratti hojjetuudha qabna ilmaan Oromoo hundi keessanuu galatooma warree ilmaan Oromoo ka biyya alaati ka biyya keessaa hundi keessanuu kan agartee yaadaan nu bira jirtan ka agartee kiisaan nu bira jirtan ka du'aa nu bira jirtan hundi keessanuu maashaallah galatooma isinin jenna Oromoo kutaa 11 ka biyya alaa biyya keessaan baana jechuudha hundi keessanuu manguddoonis qeerroon teenyas hundi keessanuu bakka jirtanii galatooma xiqqaa isin baastan rabbiin guddaatti isin deebisu haftee umurii keessanii keessa rabbiin barakaa haa kaa'u kanaafuu gaa warroota agartee maqaa keenyaan daldalaa jiru kana guutu saaxiluudha qabna irratti dalaguu qabna to'annoo jala oolchuu qabna seera jala oolchuu qabna beekuudha qabna jechuudha nyaatamuu hin qabnu abadan nyaatamuu hin qabnu wallaaluma akkasii hin qabnu walirratti dalagne wal jala dalagne nyaatamuu hin qabnu ummata keenya agartee bu'aan bu'uudha qaba ummata keenya fireen mul'achuudha qaba kana dhaamsee isinii dhaamuu dhufe galatooma hundi keessanuu sheer waliin godhaati wal bira gahaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh ummata keenya bira haa dhaabbannu hin taa'ina yeroo ta'anii akkuma sagalee takkaan ol kaatanii dhaabbattanii ummata sossoostan kana
galatooma ammallee gadi hin taa'ina. Uummanni Oromoo kun wal ilaalata. Yoo namni tokko agartee har'a lafaa ka'eetiin ajandaa godhatee waan kana haasa'e namni guutuu kasi deeggarullee kasi hin deeggarallee lafaa ka'eetiin iyya. Kanaafuu as keessatti shawwadamuu hin qabnu jechuudha. Ol kaaneetiin gattaa'uu hin qabnu yeroo ammaa kanatti haga agartee uummata kana bilisa baasnutti haga uummata walloo kana bilisa baasnutti yookaan ofiin of bishuu yookaan Oromiyaa jala buluu waan isaan barbaadan fedhii isaanii godhamu dinagdeen karaa adda addaatiin guuramu kun immoo fedhii isaanii kana guutuu ni guuta jechuudha. Waan isaan barbaadan tana ni godha. Yoo dinagdeen kun kallattiidhaan uummata kana bu'aa buuse. Kanaafuu kanarraan isin himuu dhufee ani galatoomaa hundi keessanuudha. Irratti haa hojjennu walumaan irratti hojjenna jajjabaadha. Ija diimtuu wal garsiisnee ilaali ija diimtuu wal garsiisnee safaataa dhiisnee wal jala dalagnee halkanii guyyaa walirra dalagnee dinagdeen Oromoo wallooti guurame kun bu'aadha buusuudha qabaa. Ilmaan Oromoo ittiin gammaduu qabanii rikardii ittiin cabsuu qabanii diina keenya gadi taaree argamuu hin qabnu. Isin jedha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Nagaan naa tura.